السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلقب دبيتي يا سلامتان جلقبا الحمد لله شكر ربيك يا هندي كيسانو قرنا أسكبا كم بيا كيساتيف كم بيا ألا هندي كيسانو كنيرا شمرا أجائب تجرى الله أكبر كاليك ألتاتي كانت دانو جيت يا ربي يا الله سنجلتي فنا الحمد لله ألف مرة كولت سنفدي كران جرجرا إجانس ولنجري كدما ديني تبرا إجانس ولنجري كدما ديني تبرا جارمها جري سميوتا بلالوتا ورطول في دمدا وتبا نور الهدى ربي تسيبداسي علماء غرغدا ربي تسيبداسي علماء غرغدا namni abbaa gaarii qabu hiree gaariin dhabu rabbitu siif kenne leenca fakkii namaa urjii jaalatamaa hayyuu beekamaa hayyuu diin islaamaa ustaaz xaalibuu riidallaa jedhama ustaaz xaalibuu riidallaa jedhama. Alhamdulillah jedhi rabbitti shakkarii iddoo irraa dhufte hundinuu barii eessaa akka kaatee eessaa baatee bakka kam geette meetana hundaa gallaalii mana ijaarattes irra marii nuura hudaa gadhaabbattee wayda gattaa rabbii isaan nuuf kenne hayyottan qaqqaalii alhamdulillah yaa rabbi badhaasa keetii hundumtuu abboota keenya rabbii isaan nuuf kenne mee maal jennaa rabbii isaan nuuf kenne mee maal jennaa. Alhamdulillahi alfa marra irran deebinee shukrii galfannee jenne maashaallah nuura hudaa gadhaabbannee eenyutu nu dhoorkaa yoo ilmi irraa waraabbannee eenyutu nu dhoorkaa yoo ilmi irraa waraabbanne. jaarmaha garee sumayyoota bilaalota mana bareedaa ijaaratte nuural hudaa rabbitu siif kenne ammas irra deebi'ee ulamaa'ii gurguddaa rabbitu siif kenne ammas irra deebi'ee ulamaa'ii gurguddaa. Waraabbattee waraabsiftee yoomuuf duuba deebitee jaarmaha taatee nuura hudaa gadhaabbattee biyya alaa bichaa mitii biyyatti galfattee kunoo hadha hojiin kee dirretti ol baatee kunoo hadha hojiin kee dirretti ol baatee yaa jaarmaha garee sumayyoota bilaalota dhaamsan qaba'an dursee odoo achin seenin. Yaa sumayyoota tiyyaa bilaalota of duuban deebi'inaa of afootti harkaaffataa rabbiin isin guddisee isinin xiqqeessinii aduwwiin teessan galma hin gahin aduwwiin teessan galma hin gahin biyyarraa baatanii hiree akkanaa argattanii rabbiin sababa nuuf ta'e ustaaza keenya qaalii rabbii isaan nu badhaase alhamdulillah jenne guyyaa boruullee isaan cinaan otoo teenne guyyaa boruullee isaan cinaan otoo teenne. Yaa rabbi yaa Allah ansi kadhadhe rabbii hayyoottan koonaaf kennite hiree akkanaa tanaa na argachiiftee dukkana keessaa ifatti na baaftee situu sababa naaf ta'e ustaaza kiyyaa yaa rabbii kiyyaa naaf dheeressi umrii isaanii addunyaa tanarratti guyyaa boruu na gammachiisi jannata keetiin guyyaa boruu na gammachiisi jannata keetiin yaa nuural hudaa guluftee gamaa gamanaan bareeddee waa hundumaan wanta dhabdee hin qabdu gonkumaa nutu si waliin jira hin rakkattu jaarmayni garee sumayyoota bilaalotaa yoo sin dagatu tanas quba qabaataa nuural hudaa kiyyaa lafarra diriirii bal'adhu eessattuu guddadhu.
fudhu eessattuu waa uumamii jaarmoyni garee sumayyoota bilaalota sibiraan hafuu gonkumaa mana ofii ijaaratee hin diigu ufumaa ni guddifata of fuuldura deema yaa sumayyoota tiyya rabbiin isinaa gammachiisu guyyaa boruu jannatal firdawsiin isinaa qubsiisu guyyaa boruu jannatal firdawsiin isinaa qubsiisu ni galateeffadha hayyoottan keenya hundaa maqaa dhahee hin fixu sumayyoota bilaalota keessa jiranii ulamaa'iin gurguddaan mee kadhalaatii miti kan mana keessaa osoo lakkoofne wayfidha sii himaa muushida bareedaa ustaaz Obbo Mujaahidi kan waa hundaan dhaabbatee sagalee siif ta'e wayyaadatta rabbii isaanuuf kennis ammas galateeffadhu alhamdulillahi yaa rabbii kenna nuuf kennite ulamaa'ii teenna nuuf kennite ulamaa'ii teenna ustaaz Obbo Mujaahidi waa'ee isaanii dubbadhee hin fixu sibira dhaabbata sagalee bareedduun nasiyaa isaanii kan dhageeffate wajirra oolcha malee lafatti hin gatu yaa ustaaza kiyyaa hireenti sanaa bareeddu yaa ustaaza kiyyaa hireenti sanaa bareeddu dhaamsan qabaa dhumarratti warri na dhageettan sagalee koo dhugatti hundi keessanuu kan dhiiraa dubartii yaa jaarmaha kiyyaa harka wal qabadhaa wal gadin dhiisinaa deemaa of fuulduratti wal gadin dhiisinaa deemaa of fuulduratti ustaaza kiyyaa ustaaz Xaalibuu Riidallaa lubbuun tiyyaa fiidaa keessan haa taatu naaf jiraadha ganda duniyaa irraa guyyaa boruu isinaa badhaasu rabbiin jannata isaa irraa guyyaa boruu isinaa badhaasu rabbiin jannata isaa irraa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ani obboleettii teessan Dr. Kadduus